Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Akkam bultaa galanni isaa haa ta'u. Jira Yesuus jedhame lafa kanarraa sagaleen ganama akkas jedhamaa ture humna seexanaa golgoleesse. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Jira Yesuus jedhame ammas sagaleen kun waan guddaadha. Gaafa kana dhageessu dukkanni seexanni kana waldaa kana keessatti dhaabatu. Maqaan isaa eebbifamu. Maqaan Yesuus Kiristoos gimbii jabaa mitiire. Yeroo isin akkasitti dubbattan yeroo akkasitti dubbannu salphaa fakkaata. Dukkana lafa kanarraa golgoleesse Waaqayyo. Duumessuutti ammoo mana isaatiif ijoollee isaan dhuunfata. Maqaan isaa eebbifamu. Maqaa obboloota koo mana keessa ittis dabalaa. Waldaa kanaafis kadhadhaa. Abiddi ulfina Waaqayyoo mana kana keessatti guutuu walii keenyaafis Waaqayyoodha kadhadha. Maqaan isaa eebbifamu. Lallabni koo guyyaa taa'e mata dureen koo siif farada Waaqayyo. Mata duree jedhu. Torban kana guutuu keessa koo kute sagaleen kun lallabameera karaa namoota baay'eetiinis lallabameera. Har'a jabaata addaatiin akkuma nuti Waaqayyoo keessa koo kaayittan ittiin isin tajaajila. Maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo siif farada kan jedhu macaafa moototaa isaa duraa boqonnaa 3:16 qaba. Garuu tun gara kana naqee waan tokkoon isin yaadachiisa boqonnaa 1 deebi'e. Maaliif macaafa moototaa kana boqonnaa 1 gaafa kaanu yeroo dhullumaa Daawit baay'ee dulloomee ture keessatti warri isaa bira jiran yookaan warri Daawitiin geggeessan Daawitiin akka inni jireenya isaa sana keessatti yeroo dhulluma isaa sana baay'ee dulloome wanta jiruuf dubartii bareedduu biyya Israa'el keessaa barbaadanii fidanii Aadishiin kan jedhamtu tokko barbaadanii bareedduudha akka Israa'el keessaatti fidaniitu itti hawwiiftuu jedhanii fidanii mooticha bira ciibsanii isheen immoo miti halkanii guyyaa wanta inni barbaadu akkaataa inni barbaadutti yeroo hundumaa hojjette isa hin gammachiisti turte garuu inni maaliin godhu utuu ishee bira hin gahin du'ee jedha macaafa qulqulluun Daawit jechuudha bara dhullumaa keessa kan isaan silumayyuu talatti fidanii bira kaa'an jechuudha maal isin jechuu barbaade sagalee kana keessatti gaa inni dulloomeera biyya Israa'el keessa namoonni fidanii bira kaa'an garuu isheen miti amma gaafa inni lafa sanarraa Daawit du'ootti jechuudha isheen miti Daawitiin kan hin gargaarti abbaa Solomoonii kana jechuudha ituu gargaartuu dhumarratti Daawit gaafa inni amma hin duune gaa Daawit utuu Daawit jiru mucaansaa Adooniyaa kan jedhamu gidduutti ka'e Adooniyaa kan deesse isheen Adooniyaa deesse suni eenyu jedhamti Haagitee dhabde jechuudha maqaan ishee Haagitee dhabde isheen Adooniyaa Adooniyaa kana kan deesse Haagit jedhamti haadha manaa Daawit Adooniyaanis Abishaaloomis Yoo'aabis Taamaaris ilmaanuma Daawit garuu Abishaaloomii fi Yoo'aabii fi Taamaarii kan nama biraatu ta'e jechuudha. Ilaa kan isinii gala. Bersheebaan Solomoonin deesse. Yoo'aabii fi Abishaaloomii kan deesse nama biraa. Adooniyaa kan deesse immoo eenyuudha? Haagit dubartii jedhamtu kanaadha jechuudha. Sababii sanaanii amma Adooniyaan kun gidduutti ka'ee maal godhe jettu amma ituu Daawit lubbuudhaan jiru Daawit waan tokko Bersheebaadhaa kan akka kadhee ture haadha Solomoonii. Utuu ani lubbuu kootiin jiru bakka koo bu'ee Israa'eliin kan geggeessu namni tokko hin ta'a. Ani immoo ija kootiin nan argadheetu kaakuu galeetu ture jechuudha Bersheebaa haadha Solomoonii jechuudha. Solomoon amma raaganaadha jechuudha. Adooniyaanis ilmuma Daawiti Solomoonis ilma Daawiti Yoo'aabis ilma Daawiti Abishaaloomis ilma Daawiti. Waa'ee Abishaaloom kana macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 13 irratti isin tajaajileen ture yeroo darbe. Akkamittiin akka inni obboleessa isaa Yoo'aabii sana wajjin isinitti sagalee baay'ee dabaletti sagalee nan argaa jira fuula namoota xiqqoo shenaa kana sagalee koo guddata sababii sanaaf jecha nan beeka baay'ee isaanii nama guddaa akka sagaleetti dhagahamuu barbaada. Abishaaloom jechuudha macaafa Saamu'eel isa lammaffaa rakkoo qabu akkas ta'e nageessu miti macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 13 irratti jechuudha hinga baay'ee namatti tola. Achirratti Abishaaloom kuni obboleessa Yoo'aab ilmi Daawiti sababii Amnoon obboleessi isaa Amnoonumatu jechuudha Amnoonuma ilma Daawititu Taamaarin obboleettii Abishaaloomitti ejjesiniin jedheen ture salphisee ture sababii inni Amnoon Taamaarin salphise Abishaaloom ilmi Daawit maal godhe bakka qopheeffatee
Amnoon ajjeesee jaabamuudhaa fi fuula isaa ajjeesee biyyaa baqachuudhaa fi murtoo murteeffatee mookkaadhaan midhaan qotatee mookkaa bakka mookkaa sanatti waamsisee Amnooniin yeroo wayinii dhugeedhaan wayinii dhugee quufee jedhutti rukutaa ajjeesaa jedhee mookkaatti waamee ajjeesisee sababii obboleettii isaa obboleettii Abishaalom Taamaarii sababii isaa dhiiseef Amnoon Abishaalom kun ajjeesisee biyya Gaati dhabdutti jalaa bade. Biyya Gaatitti erga badee booddee waggoota dheeraa booddee deebi'ee dhufa jechuudha. Deebi'ee dhufuun sababa biyyaadha Daawit. Eenyuun Abishaaloomin kan Amnoonin ajjeesee badee sababii Amnoon du'eef immoo Daawit gaddee rakkina ja'a guutuu taa'ee jedha. Biyya fagoo sana immoo erga Amnoon erga jala Abishaaloom erga jalaa badee waggaa lama ta'e. Waggaa lama booddee Yo'aab inni jedhamu obboleessi Abishaaloom kun immoo nama dubartittii tokko biyya naannoodhuma sana keessa dubartii beekamtuu tokko naannoo Meexxii jedhamtu barbaadee fidee ani akkas jedheen sitti hima ilaa dhageeti yoo namni si jalaa badde garbicha kee tokkittii yoo si jalaa badde hin barbaadde moo barbaadde jedhii dhaqee Daawitiin gaafadhu yoo inni immoo si gaafate dhimma kana keessaa Yo'aab inni harka qabaayee jedhee yoo si gaafate lakkii jedheetu dubartittii golte gara Daawititti erga jechuudha Abishaalom. Yo'aab kanatu dubartittii mandara sana keessa dubartii ogeettii tokko barbaadee fidee mandara sana keessa Daawititti erge si tajaajilee ture yeroo dardaree duufan waa'ee Abishaaloomiif jechuudha. Ergasii gaafa inni dhufee mandara sana keessaa gaamma laakka rakkoo qaboonnaan ilmi kee biyya Mooggaatti badee jiraati ilma badee jiru sana hin barbaadde moo barbaaddu reennaan siluma iyyuu yaadeera dhufuu jedhe Daawit. Kana booddee dhaqanii biyya Mooggaa sana Yo'aab dhaqee deebisee fide jechuudha. Eenyuun Abishaaloomiin deebisee fideetu abbaan isaa Daawit kun sababii Amnooniin obboleessa isaa ajjeeseef ija kooti arguun barbaadu garuu mandara Yerusaalem keessa taa'ee mandara Yerusaalem keessatti mana ijaarratee mandaruma sana keessa ture jechuudha Abishaalom kun. Obboleessumti amma sinitti maal jedhu obboleessi Adooniyaan jedhamu kun jechuudha. Mandara sana keessa gaafa turu waggaa lamaaf taa'ee amma saffaasaa yaada. Mata dureen gaafa sana sin tajaajile yaadadhe maal jedhanii sin tajaajile mana abbaa keetti deebi abbaa kee taraarani kan jedhuun sin tajaajile gaafa sana. Lakkii ani ammas erga dhufee biyyoon maatii deebi erga dhufee abbaa kootiin argine abbaa koo yaadeera gara mana abbaa kootti deebi'uu naa wayyaa ijaarsummaa Yo'aabitti ergate jechuudha. Yo'aabuma obboleessa isaa kana. Inni immoo dhaqee biyyoon maatii fidee Israa'el keessa kaayee achumatti irraanfatee dhiise. Waaqayyo sin irraanfate. Erga inni irraanfatee achitti amma ijaarsummaatti ergate jechuudha. Abishaalom Yo'aab obboleessa isaa kana. Maal dhaqee Daawitiin naa kana itti araaramuu barbaada ija koo arguu barbaada fuula isaa duratti deebi'uu barbaada fuula Waaqayyoo duratti deebi'a. Achi kana booddee nafa sana nageenya callee dhiise akka kun na jalaa callisa jedhee Abishaalom inni nuti kaleessa gadda Amnoonin ajjeesee Mooggaatti badee inni immoo dhaqee deebisee fide. Yo'aab inni deebisee fide kun akkam na jalaa callisa jedhee midhaan inni Mooggaadhaa qotatee jirutti dhaqee abiddatti nasiise namoota. Abiddatti naqee xaqqoo deemuuf maasii diina keessanii abiddatti sin yaada Waaqayyo. Amiin jettanii. Abiddatti naqee gaafa inni maasii Yo'aabiin sanarraa midhaan bitu eeyyota akka godhe kana jennaan Abishaalom akka godhedhanii ana akka godhe maaliif calliste si waammadheen ture abbaa kooti wajjin walitti na araarsi jedhee ati garuu hin didde akkamitti anaaf abbaa koo gidduu erga diddee calliftee teessa sababii kanaaf ana abiddatti naqee gubee Abishaalom jechuudha obboleessa isaatiif. Egaa ta'u gaa'ee amma gara Daawitiin naqee Daawitiin kadhatee waggaa lama booddee immoo sasilee Israa'el keessa ture utuu abbaa isaa argee deebisee fidee Daawititti araarse. Fuuldura Waaqayyoo sinitti adeeme. Abbaa keetti araaran waan jedhuun tajaajile sababii kanaaf. Waa'ee Abishaalomii kan isinii dhaqee ilmaan Daawit. Adooniyaan kun garuu jechuudha amma sagalee kootti isinii dhufuuf utuu Daawit lubbuun jiru sila Waaqayyo kan inni kakateef Solomoonin mootii godhee mootii ta'ee bakka abbaa isaa Daawitiin bu'ee akka inni Israa'elii fi Yihuudaa geggeessuuf Waaqayyo kakateefii ture. Kana haa ta'u malee Daawitis immoo Bersheebaa haadha Solomooniif kakatee ture. Utuu lubbuun jiruun mucaa kee deemuus iddoo qorra hin ta'a jedhetti dubbatee ture. Innoota kana dhagayeera Adooniyaan immoo maal godhe si ka'e namoota qopheeffatee Abiyaataar lubicha qopheeffatee lubuma mana qulqullummaa keessaa qopheeffate namoota jajjaboo namoota walitti qabateetu amma immoo nyaachisa qopheessee hoolaa qopheessee sangoota qopheessee tokkaallaa qopheesseetu amma baansaa Daawit utuu hin du'in jechuudha. Amma kana booddee maal gochuu qaba? Ani mootii ta'uu qaba. Ana irraa jalqabee mootii ta'uu qaba jedheetu Adooniyaan ka'ee ofii isaatti of tuumee faaqaa fuuksisee mandara tokko jedhamu mandara maal jedhamtu mandara Zo'eelee jedhamtu naannoo bakka dhagaa Zo'eelee jedhamtutti dhaqee of muude jechuudha. Zo'eelee jechuun immoo bofa jechuudha. Siluma iyyuu shuumamatti nuun tolle iddoo bofaatti dhaqee shuumame mucaan jechuudha Adooniyaan sun. Kanaaf booda maal jedhe akkamittiin ituu maali sagalee dhaga'amu kun
deemaa ture. Kan isin ajaa'ibu bara isaa keessa ittan isiniif waa'ee Abiyaataar kana. Haa ta'u malee Abiyaataar bara isaa sana keessaa geggeessu malee Adooniyaan dogoggortee kottolee har'a kee hojjemuudhaaf isa inni bara taabota baataa ture bara abbaasaati sana dhiisee namoota folloffatee satti adda qabateetu ofii isaatii ammoo hojjemuudhaaf murtoo godhe guddaa lubbuudhaan jiruutu nun du'e. Kana booda innoo nyaachisee si bakka maal jedhanii capparanii sagalee mandara keessa dhagaa. Kana booda maal jedhe Naataan immoo ka'eetu hin dhufe Naataaniif Solomooniif warroota abbaa isaanii eegaa turan duwwaamne jedhadha. Adooniyaan kun namoota gargar qoodee ofii isaatii dhaqe. Ofii isaatii of shuume jechuudha. Bakka dhagaa Zo'eelee jedhamtu sanatti jechuudha. Ergachi tokko ofii isaatii of shuumuudhaan murteessee har'aa jalqabee Adooniyaan mootii Israa'el ta'eera mootii Yihudaa ta'eera jedhee gaafa nu biratti labsu. Innoo Naataan fiigaa dhufeetu Bersheebaadha. Yaa Bersheeba naan ati mucaan kee Solomoon lubbuun jiraachuudhaaf har'a waan tokko sitti maati. Ka'ii dhaqiiti utuu daawun lubbuun jiru atoo kanaan dura Waaqayyo karaa keetiin Solomoon akka naannoo qabate bara dheeraa Israa'el Yihudaa geggeessuuf Waaqayyo karaa kee dubbatee ture. Kakuu keessa inni raanfatte moo maal taate jedhiiti. Amma amma tol fiigiiti ati bakkuu dhaqiiti Daawwitiin tol gadi Daawwitiin qaba jettee Daawwit of dadhabee siree ciisaa jira sinii jedhee. Aagishii fidanii figa Aagish bira jirti ammayyuu. Waa'ee Aagish Adooniyaatti kan isin dhufala. Waa'ee Adooniyaan akkamittiin harka Solomoon keessatti akka inni bu'e sababii Aagishiitiin isin dhufa sababii kana naa qabataa deema. Aagishii kana gaamma Solomoon Daawwitiin bira jirti isin jedheera. Akkamittiin kan inni Naataan raajichimoo dhaqni Daawwitiin tolfe itti dubbata. Amma ilaa kunoo mucaan kee ofii isaatiin of shuumee Adooniyaan mootii ta'eera jedha. Ati garuu kanatti dubbattee turte Solomoon akka inni mootii ta'utti beekna. Hin irraanfattee jedheenaan isan sii kakadhe har'an sii raawwadha. Ol galchaa jedhe gaafa sana Daawit. Waaqayyo isa siniif kakate har'a siniif raawwata. Isan kanaa dura sii kakadhe isan dubbadhe isan irraa ofii of shuumee miti. Har'aan mucaa iddoo boqo'ee Israa'elitti geggeessu Solomoon jedhee isa kakate sana har'a Waaqayyo teessoo isaa Solomooniin teessisa. Isan sii kakadhe har'an sii raawwadhaati. Ani baddaa ol galchaa Bersheebaa ol galchaa jedhee. Bersheebaan ol galte hamma lafa keessatti gugguuftee ani immoo Naataan yeroo galtee dubbattu ani immoo si boodaan dhufee wanta isaan isaatti godhan kana Adooniyaa baan duubii isaanii uummatanii godhan kana dhufee itti dubbadha. Daawwititti kanaan dhufee nan cimsadhee. Naataan akka jedhe Abiyaataar eenyu wajjin deeme sinii jedheera. Abiyaataar Adooniyaa wajjin deeme. Warra dhaqee nyaachisa nyaatanidhaan mootii ta'e Adooniyaan jedhani warra mootummaa sobaa irratti dhaqanii ofii isaaniitti nama ofii lafaa qayyoo shuume irratti itti naa godhanii jechuudha. Kana booda Abiyaataariin calqee maal godhe qabu Naataan dhufee dubbicha cimsee Waaqayyo akka kakate raawwatee Bersheebaan hin dhuftee amma jedhe Naataan fuudhaa jedha luboota hundumaa walitti qabaati gara laga Giyoonitti geessaati farda qooda teessisaati farda kanaan durarra taa'aa ture irra Solomooniin kaa'aati gara laga Giyoonitti geessaati achitti naa dibaa zayitii irratti dhangalaasaa har'aa jalqabee teessoo Israa'el irra taa'ee kan muru Solomoon malee Adooniyaa ta'uutiin of dibee jedhe Waaqayyo kakuu kee eega. Ameen. Waaqayyo kakuu keessan hin eega. Isa siif jedhe isa sitti dubbatu Waaqayyo har'a siif raawwadhaa jira obboloota. Isa kanaan dura sitti dubbadhe utuun lubbuun koo darbe lafa kanarra har'a sitti dubbadhe isa kanaan dura siif kakadhe har'a jakeetiin argita siif raawwadhaa waan gaafa sana Daawit. Bersheebaadhaan akkana jedhe haadha Solomoonii dhuguma godhanii fardarra kaa'anii gaangeerra kaa'anii yeroo deemtanitti moo'e faakkaa afuufaa har'aa jalqabee teessoo Israa'el kan qabatee Israa'el geggeessu Solomoon jedhaati faakkaa afuufaa faakkaan hundumtuu mandara hundatti lallabamu. Akkuma jedhan godhanii dhaqanii laga Giyoonitti dibata sana irratti dhangalaasanii dibanii humna mootummaa gaafa sana dhaalee iddoo abbaa isaa Daawitii gaafa fudhatu guyyaa sana barcuma Daawit irra taa'e jechuudha. Hin galateeffatu Waaqayyoon Daawit. Maal jedhe Waaqayyo yeroo inni maal ani mana gaattiraa muka gaattiraatti ijaarame keessa taa'a. Saanduqni kakuu Waaqayyo dunkaana keessa taa'a. Manan si ijaara. Saanduqni kakuu keetitti gal jedhee yeroo Daawit Waaqayyo kadhate Waaqayyo lakkisi miti ilma jilba kee keessaa bahuuf mana naa ijaara jedhetti dubbate. Inni immoo kan dhufaa jiru Solomoon. Kana gochuuf immoo Solomoon jalqaba mootummaa isaa mootii ta'ee dibamee aangoo fudhachuu qaba. Mana sana deebisee yookaan immoo mana qulqullummaa isaa Waaqayyo karaa isaa karaa Daawititti dubbatee ture sana iddoodhaan gahuudhaaf jechuudha. Maqaan isaa bara baraan eebbifama. Waaqayyo isin barata. Boqonnaa tokko amma sadiittani isin dhufaa jira sagalee kana sababii Adooniyaan isin kaasee achi. Isa booddee Adooniyaan kun amma mandara sana hundumaa keessatti faakkaan gaafa buufamee Solomoon dibamee iddoo Daawitii qabatu
inni sun maal godhe ammaan booda kan Solomoon namni sun ajjeesa jedhee fiigee dhufeetu akka aadaa Israa'elootaatti immoo gaanfa iddoo aarsaa irratti kaa'amee jira dha kun jechuudha gaafa dubbatu. Gaanfa iddoo aarsaatti jilba isaan jilbeeffatee akkasitti qabatee jechuudha la. Maaliif nama dhufee iddoo aarsaatti gaanfa qabatee akka aadaa sanaatti ajjeesan jechuudha. Gaanfa iddoo aarsaatti qabatee naan fiigee dhufee bakka irraa jalqabee na ajjeesu isaati Solomoon jedheetu isa sila dogoggora godhee namoota cabsee Abiyaataar luboota fudhatee deemee Abiyaataar lubi immoo sanyii gosa eeyyii beektusi gosa eeyyitti immoo Waaqayyo dubbate sanyii kee bara kee keessatti Waaqayyo karaa isaa bu'anii luba ta'ee mana koo keessa kan geggeessu jiru ilmaan kee ijoollummaatti kun wali Waaqayyo dubbate ta'ee Abiyaataariin Waaqayyo ammas aangoo lubummaa irraa kaasaa jira. Warra isaaf hin taane hin kaasa Waaqayyo. Hin kaasa jaallatanii jibbitanis. Abiyaataariin akkaataa nuti Waaqayyo kaasee isinitti maal dhufe. Isa booddee Adooniyaan maal godhe egaa? Adooniyaan achi dhufee qabate jedhanii fadhii gaafa Solomoonitti malee Solomoon maal jedhee bara kee keessatti wanta gaarii yoo goote lammaffaan meenya akkasii hojjettu yoo ta'e namni rifeensa mataa keetti buqqisu tokko iyyuu jiru bara kee keessa nagaatti jiraata gabiitti jiraata garuu kan cabsite yoo ta'e akka du'i si eeggatu beekee inni ammas hin gabagabama Adooniyaan keessa turee bulee maal godhee amma immoo haala Bersheebaa haala Solomoonii bira Bersheebaa bira dhufe yaa Bersheebaa haala kee dhufe hin gaafate maal jedhaan har'a ifatti bira dhufee naan jedhikaa Herde yaa macaaficha dubbifadhaati jedhikaa naa maal jette sila akka seeraatti ani hangafa isaati anatu mootummaa qabata garuu immoo lakkisa Waaqayyo jedhetu galma ga'a jennaan inni kunoo aangoo fudhate aangoo irra jira mucaan kee Solomoon amma immoo erga kun hafe Aakiish ishee sila Daawitii fidan sana Daawit biraan eenyu isa jedhu sana mee isheenuma akkamii fuudhuu fi dhaqii Daawitiin naa gaafadhu Solomooniin naa gaafadhu jette Daawit dhiisee ture biraan ga'ee jedhamti mee amma Aakiishii kana naa gaafadhu jedhe deebi'ee Adooniyaan mootummaan dhabee Aakiishiin itti dabalee amma immoo dhufee Aakiishiin gaafadha hennaan wayi kaawwanitti sii galaa dhaqeetan Solomooniin sii gaafadha jetteetu Bersheebaa jechuudha Solomoon dhattee dubbiftee Solomoon taa'ee kaajjadee barcuma fidanii teessisanii gaafatan eessaan itti dheerimmaa dhufti maal gochi dhuftee gaafate Solomoon ilaameen naanii Adooniyaatu sitti na ergate inni immoo Aakiishiin bulchuu barbaada isheen mootummaa dhagduudha Israa'el keessaa isinii jedheera maal wayyaa jettee gaafa isa duwwaa miti jedhe Solomoon maaluma isaatii maali erga akkas ta'e Abiyaataariifis isaafis mootummaa koo mootummaadhuma kana gaafachuufis wayyuu reeyii ijaa ishee Aakiishiin kana duwwaa gaafattuuf jedheeni haaluma isaatii akka jedhetti dubbate jechuudha. Mootummaa koo si gaafattuuf hire erguma inni jalli nama kana ga'u yoo jedhe amma Aakiishiin bulchuudhaaf immoo deebi'ee dhufee natti si ergate dhugaa waaqa isa jiraataatiin taa'uudheetu namatti ergee roobutee gara galchisiise jechuudha. Hin ajjeesise jechuudha. Gara boqonnaa sadaffaatti isinii dhufaa jira. Waaqayyo firdii qajeelaa kenna. Maqaan isaa eebbifamu. Keessa isinii deebi'uu fannite sagalee kanarratti. Waa'ee Abishaalooniif, waa'ee Adooniyaatiif, waa'ee Taamaariin isinii kaaseera. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 13 dubbifadha. Asii immoo boqonnaa 1 hamma boqonnaa 8 isinitti himaa jira waa'ee isaanii kana jechuudha. Isin yaadachiisuu kan dhufaa jira mata duree kootti isinii galuuf sagalee gabaabdu Waaqayyo sii faradha. Ni Waaqayyo naaf faradha dhaami. Sagalee keessa dargaasaa Waaqayyo naaf faradha dhaami. Ofirratti dabsitaniiti. Bismillaatina. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Hin farada Waaqayyo. Isan siin jedhe har'an siin raawwadha jedheni. Daawit akka jedheni ollaawwan Bersheebaa jedhe. Waaqayyo isa siif kakate har'a siif raawwatu. Boqonnaa sadaffaa irratti dhumnadha. Waa'ee firdii dhumna. Jireenya keenya irratti Waaqayyo waan tokko gochuu barbaada sagalee kana. Maqaan isaa eebbifamu. Akka jedhu gaaf tokkodha dubartoonni ejjitoonni lama gara Solomoon mootichaa dhufanidha. Amma waan tokko isin yaadachiisa. Boqonnaa 3:1 hamma 16 sagalee jiru. Solomoon aangoo qabateetu Abiyaataar lubichas aangoo mootummaa irraa fageesseera isinii jedheera waa'ee Abiyaataar immoo isinitti himi. Abiyaataar qomoo eenyu keessaati isinii jedhee turetti Abiyaataariin maal godhe ati sababii akka hamma naga'u dande'ee Adooniyaa wajjin gooteefi siifis ilaalu asii mala amma garuu sin ajjeesu inni Waaqayyo jedhe raawwatuuf lubummaa kee gadhiisite biyya Israa'el keessaa iddoo sitti tole iddoo tokko deebii dhaqee qotatu argatu jiraatu akkasitti guyyaa sanaa jalqabee lubummaa keessaa Abiyaataariin baase jechuudha. Sababii Adooniyaan namoota sana gargaarchaafii fudhatee deeme gareen jalli naamma iyyuu jiraattu. Ameen. Ni Waaqayyo murteessa dhaame. Jarana Waaqayyo murteessa. Hin farade Waaqayyo.
Waaqayyoon tokko. Boqonnaa sadii lakkoofsa tokko hamma 16 yeroo waa'ee ogummaa kadhate Waaqayyoon waan akkatti saba kana geggeessuu qabuuti yaa Waaqayyo ogummaan ittiin saba akka kana baay'atu saba Israa'eliif saba Yihuudaa kana lakkoofsi isaallee bira ga'amuu dandeenya kana waan ittiin geggeessu ogummaa naa kennu hubannaa naa kennu jedhe Waaqayyoon gaafa inni kadhatu Waaqayyo waan jedhe ati hubannaa na kadhate ani immoo ogummaadhaaf ulfina kanarra caalu beekumsa siifa kenna Waaqayyotti dubbate maqaan isaa eebbifamu. Lakkoofsa tokko amma 16 sanatti kan jiru jechuudha. Kadhata isaatiif deebii Waaqayyotti dubbate akkasitti Waaqayyo mul'ataan gara Solomoonitti dhufe isa kaasuu jalqabe. Kadhata sana irraa tokko jedhee hojii jalqaba. Har'a Waaqayyo isiniif farada. Kadhadhaa arba keessan duukaa Waaqayyo jira. Yoo isin kadhattan karaa hundumaa Waaqayyo wanta isin kadhattan duukaa firdii kenna maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf egaa boqonnaa sadii lakkoofsa 16 irraa kaasee dubartoota ejjitoota lamatu jira jedha sagaleen kun dubbifachuu dandeessu. Dubartoonni ejjitoonni kun lama ta'anii mana tokko keessa ciisu. Utuu ejjitoota lachan isaanii mucaa da'anii mana tokko keessa ciisu. Isheen tokko mucaa ishee irra ciistee ajjeeste. Isheen tokko garuu rafaa jirtu mucaa ishee duudha. Isheen mucaa ishee irra ciistee ajjeefte suni mucaa ishee kan ishee jirtu sana mucaa ishee du'aa sana of jalaa fuutee dhattee ishee jirtu sana ishee rafaa jirtu jala keesse mucaa ishee jirtu sana ishee rafaa jirtu jalaa fudhattee buuti. Ganama yeroo isheen hirribaa dhimmattu mucaan inni du'aan kan ishee mucaan sajjaa kan ishee garuu kan ishee fakkeessitee kan ishee sana jalaa fudhattee isa du'aa jala keessee jirti. Waaqayyo ganama kana mee obboloota koo firdii isinii farada. Mee noo farada dhaame. Wanta kan kentaane ba'aa fidee wanta sirra kaa'e Waaqayyo ganama kana billaa fidee gargar sirraa baasa. Billaa isaatiin ganama kana sirraa baqasa. Isinirraa baqasa. Nurraa baqasa. Kana amma gaafa fara wallaalan inni jiraan kan gooti inni du'aan kan keetii irratti wal falmanii gaafa dadhabani amma kan Waaqayyoo isa kakate isa dubbate ni raanfatu isa boqonnaa sadii lakkoofsa tokko amma 16 irratti inni Solomoon Waaqayyoon kadhate Waaqayyoon ulfinaan sii kenna ogummaan sii kenna sineebbisa dachaa jedhe Waaqayyo. Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 35 lakkoofsa 22 ka'e maal jedhe yaaddeena urruu laalaa gommee yaaddeena wanta nyaatan waan dhugani biyyaadina yaaddeena Waaqayyo abbaan keessan isiniin soora mee urruu laalaa gumbiin qaban gombisaas Waaqayyo abbaan isaanii garuu isaanii soora isaan kanarra kan caalummaa Waaqayyo abbaan keessan isinii biyyaa dhuge Solomooniin ilaala Solomoon biqilaa lafarraa kana keessa hamma isa tokko hin uffanne Waaqayyo erga daraaraa lafaa kana irratti akka kana bareechee uwwise isiniif immoo kanarra kan caalu isinii biyyaa dhugeera. Waa'ee Solomoon kana gaa macaafa kadhatanni kadhate kanatu dhufee macaafa kakaawaraa keessatti akkasitti beeksise jechuu dubbata jechuudha waa'ee Solomoon. Egaa Solomoon asirratti maal jedhee isatti kakate sana deebii deebisuuf Waaqayyo maal godhe dubartoota ejjitoota kana lamaan warra mucaan ishee tokko jalaan du'e isheen tokko jalaan duune isheen dhugaa qabdi isheen dhugaa qabne wajjin falmaa jirti. Halli keessan hin jira. Ameen. Hin farada Waaqayyo. Akkasitti Solomoon bira gaafa dhaqan egaa amma waan godhan gaafa dhaban mooticha Solomoon bira dhaqan maal mucaa isheen jirtuu kan gooti inni du'aan kan isheen sun immoo ishee du'aan kan koomiti ishee jirtuu kan gooti ishee duutuu kan keetitti wal falmuu jalqaban. Gaafa wal falmanii dhiisuu didan Solomoon mee billaa naa fidaa Waaqayyo gara kana mee obboloota koo billaa isaatiin waan mul'ata keessan irra ciise waan fayyaa keessan irra ciise waan eebba keessan irra ciise harka isaatiin billaa isaatiin ganama kana gargar isinirraa haa taasaasu. Dhala keessaniin qabu jireenya keessaniin qabu wallaansoo kan isiniin qabu dhala isin jalaa fuuchuuf bu'aa fidee isin jala kaa'uu kan barbaadu jiraa keessan fudhatee bu'aa isin jala kaa'uu kan barbaadu ganama kana billaana dugda fura Waaqayyo isinirraa adda baasa. Isinirraa adda hinaaffaatu keessa kookuta gaafa sagalee kana ganama kana mee dhuguman isinitti mamiti bakka maaliif amanuu qabu dandeenya billaa Waaqayyo ganama kana dhugaasa keessaa dhugaasa Waaqayyo adda isinii babaasu. Adda isinii babaasu Waaqayyo. Mee billaanaa fidaa billaanaa waan sirmaa ta'eera fi mucicha isa jiraa kana bakka lamatti gargar baqassaa jedhe. Maaliif isheen isina mucaansee kan kooti jettee hinnaateedha sababiidhuma sana yeroo sana garaa isheen bal'ate ishee mucaansee jirtu sun maal dhiisi bakka isheedhuma sanaa kennachuma akka guddatu isheen sun immoo maal jette gargar nuu baqas hin jenne gargar baqas jette. Wanta jireenya keessan adda baqasuudhaaf hafuura keessan hafuura tajaajila keessanii gargar baqasuuf
dhufee yeroo hundumaa hafuura du'aa sinirra kaa'e mul'ata du'aa abjuu du'aa wanti sinirratti fe'u humna dhiiga Yesuusiin ganama kana sinirraa habaqaa. Billaa isaatiin sinirraa habaqaa. Sagalee keessa nammatu ana dhayachiisa lafa kana buqqisa jechuudha. Du'a dhabe isinirraa habaqasu. Isinirraa habaqasu. Ala keessanirraa habaqasu. Mana keessanirraa habaqasu. Wanta wal'aantoo isinii qabaa jiru isinirraa habaqasu. Dhugaa keessan loosee isa dhugaa keessan dura dhaabatu Waaqayyo akka dhugaa isaatiin gargar isinii babaasu. Mucachaa gaammadhe ishee mucichi haaduu jette sun kan ishee miti. Mucichi inni du'aa kan isheeti. Inni jiraan kan ishee naatee achitti guddatu jette sana mucicha fudhaati dhaqaa ishee naatee sanaatiin akkasitti Waaqayyo mucicha haadha mucaatii deebise. Dibanni keessan isinii fadeedu. Kennaan keessan isinii fadeedu. Dhugaan keessan isinii fadeedu. Isinii fafaradu Waaqayyo. Jarana isinii fafaradu Waaqayyo. Bakkana keessa isinii fafaradu Waaqayyo. Meena noonni harka keessan kaasaame Waaqayyo isinii fafaradu jechaa jira. Dirqi Waaqa biraa isinii fadu. Wanta isinii fadu Waaqayyo isin biraa hambisu. Guyyaa mariitiin jalqabee hafuura du'aa isinirraa galagalcha. Mukni dukkanaa gala hagalu. Dhugaa isaa fudhatee isin jibbaa darbu. Waaqayyo waan tokko godha. Sagalee kana isinirratti irraa jedheeru. Dadhabina kee ilaali. Waan barbaadetti gadi. Haala barbaade keessa jira. Waaqayyo sagalee kanaan billaasaa fudhatee dhugaa keessirra. Dhugaa isaa adda sii baasa Waaqa. Wanta sii balmaa jiru si biraa hambisa Waaqayyo. Naafiidhaa billaa'e. Billaasaa Waaqayyo. Ganama kana billaa humnaa billaa bitta fura qulqulluu jettee mul'ata kee irraa gargara baasu. Tajaajila keessan irraa gargara baasu. Humnaan dubbachiisaa kana keessa bobuutu. Hafuurri qulqulluun isin haa guutu. Humna biddaa isin haa guutu. Isinitti qabatu. Guyyaa horii milkaa. Torban kana keessa milkaa. Sagalee kanaan milkaa. Wanti isin falmaa jiru si biraa. Nagaa keerraa si biraa. Mul'ata keerraa si biraa. Dhana keerraa si biraa. Mana keerraa si biraa. Barumsa keerraa si biraa. Mul'ata keerraa si biraa. Harki Waaqayyoo si wajjinaa ta'u. Hafuura Waaqayyo haala tokko lafa kaa'ame Waaqayyo naaf haala dhaame billaa isaaniitti Waaqayyo dhaame har'aan siif raawwadhe Waaqayyo isan siif kakadhe har'aan siif raawwadhe hin gurgurre Waaqayyo har'a teessoo keessan irra kan taa'u isuman kakuu galee fi Waaqayyo akkana jedhe Daawit akka jedhe har'a immoo Waaqayyo si waan jechaa jira. Sagalee seenaa sitti dubbataa jiru. Sagalee abidda bu'aa qulqulluutiin dhaabame. Isan sii kakadhee sii raawwadha. Akkasumas humni kee haa eebbamu. Mul'anni kee haa deebi'u. Abdiin kee haa eebbamu. Hafuurri qulqulluun si haa dhuunfatu. Hafuurri kee haa deebi'u.
Yesus Kristus Tuhan. Akan kalian berkesah pada bayar wahai sahaja. Abi tua kayu siapa lupa. Wah kayu lebih dikit datang. Amin. Amin. Jangan pura ke orang apa sih? Kalau ini yang terjadi ke komisi depan apa? Wah kayu dan jangan pura ke orang itu hak. Kita di mau pura di bakal pura ke orang hak. Namun juga apa kabar Lukas bukan pura sedih dan musuh tempat sedih ini. Wah kayu ada, engkau pada sinasi. Iroma kada cuna kesalif tahu kada cus akan tetap ne isam bersih sudah Yesus pakainya toko isalitin. Lukas pura sedih. Pokoknya toko kasih. Lukas toko kasih. Abang terdi wakayon sudah ne. Nama sinsafe pada toko mandala toko kesa to. Mandala cuma sana kesa mo hati yesa toko yero tidak anak isa anak falu biduti firdi kadela nafken jet itibos isturte. Ini mo isya jala de lafarna dua habis. Bode garu innum tu wakayon yon sudah cukup abad. Namas yon sarifatu aba es hadi yesakun wan dabsitu fiddi kan mutinna waya kana akimo ufte nanufisi tije ofitti dubat amin goftan kana rabbi dagefada wana bam fiddi jalqan kunje wa kan mo warra isa ko amani guyya alkan gar isa tijani tugasani himbasu bire yokis lafara dura har kisare an isintinima dame tugasani himbas hatam mumale ilmi nama yamufu amanti lafarati arga halaka Iwa kayu dan para dedami sagale kana berarti sagale aja amma sagale ko wajib de para dawa kayu amin wa kayu para Dubartiin kun memandang sana kesadis. Nama saya jadi bang. Waliban kisi itu, kisi saya tanah harta galagas. Kanne kisi saya tanah harta tukam. Amanah sih. Wah ayuan tadi itu. Kanne saya tanah harta tukam. Nih rasa apa kami? Kisi itu banyak. Kita dia malah berani. Wali makan ada berani itu. Namanya jalan pun mau pergi jalan pun mau pergi begini jalan pun. Hirak kisi. Itu para guru ini. Amma juga dia zaman wakayo keset wakayo biar mana masih gimana? Amin. Jadi ini macam ini. Yomna.
Waaqa kana booddee akkuma isaatiin namichi jal'aa kun maal jedha abbaa firdii jal'aa kun yoo waaqayyoon sodaachuu baate nama yoo safeeffachuudhaaf ani dubartii kanaaf hin faraduune waaqayyoo nama kana farada. Hin faradan jedhe waaqayyo. Jalala sagalee firdiin isinitti lallabaadha. Anamas maali har'a sagalee negatiivii isin irratti hin lallabu. Sagalee poozitiiviiti sagalee kun immoo numa isin irratti ta'a. Fudhadhaa galaa mana keessanii. Fudhadhaa galaa dhala keessanii. Har'a waaqayyo numan sii faradadhaa jedhan. Hinuman isinii faradadhaa. Sagalee waaqayyooti. Maqaan isaa eebbifama. Ofii qorraa fuudhee isinitti lallabaa isinii barsiisaa jira. Hinuman sii faradadhaa. Har'a guyyaa waaqayyoome wanta ba'aa ta'e nuufisi ganama kaname waaqayyoo diina keenya dirmammeessu. Sagalee kanaan dirmammeesseera waaqayyo. Humni dukkanaas jireenya keenya irraa socho'e. Waaqayyoome mogolee diina keenya dirmammeessaa jira jiru. Dirmammuun waa miti dhiiga irra kutaa jira malee maqaan isaa eebbifama. Sagalee kanaan waaqayyo alangaa isaa gadi dhiisaa jira. Billicha gadi dhiiseera waaqayyo. Billaa fudhatee billaa sagalee isaati. Sagalichi billaadhaani billaa kana qabu billaa gara lamaanitti qabu kutuudha jechuudha. Ganama kana waaqayyo billaa isaa fudhatee gidduu keessa jira. Maqaan isaa eebbifama. Nuun nama sodaachuu baate waaqayyoonis yoo sodaachuu qaba. Ani dubartii biraa firdii qajeelaa kennuutii qabu hin murteesse nuun tabbaan firdii jal'aa suni. Inni kan keenyaa garuu isa qajeelaa bara baraan teessoo isaarra taa'u. Abbaan firdii jal'aa lafa irratti kan dubartii amma kana deddeebite firdii kenne anaaf siif immoo Yesuus Kiristoos inni fannoo irratti ol ba'ee dhiiga isaa lolaasee mismaara baatee heeloo lamaan sabaaktan jedhe firdii qajeelaa naaf siif kennuuf hin dadhabeere. Harki koo gabaabbatee si fayyisuun dadhabe. Cubbuu keessan kanaaf siif gidduu goree ittise. Garuu inni isa kana ilaala. Cubbamaa yaada garaa isaa geeddara yoo deebi'e har'a isaa yaadu waaqayyoo hafuufi isaa garaan isaa haara. Maqaan isaa eebbifama. Galanni siif haa ta'u. Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Nan farada jetteetta galanni siif haa ta'u. Olkaalee kadhadha bakka isa xumuraa sagalee mul'ateera. Kadhanna. Galanni siif haa ta'u. Ayyaana keessa galaa waaqayyoon kadhanna. Hundee fi humni hafuuraa bidda qulqulluu. Hafuuruma qulqulluutu lafa kana buufata. Humna bidda hafuura qulqulluu lafa kanatti qabata. Abidda hafuura qulqulluu lafa kanatti qabatan jedhu. Ayyaanni abidda hafuura qulqulluu lafa kanatti qabata. Yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u. Lafee goggogeettii walitti sassaabama jette. Yaa illee lafee kun jiraachuu danda'a innaan situ beeka yaa waaqayyo jette siin jedhee deebise. Amma lafee kun jiraachuu danda'a situ beeka yaa waaqayyo. Amma ganama kanaa lemeetii hafuura malee arfanii jiraachuu dubbatti jennaan hafuura malee arfanii jiraachuu dubbadhee. Ergasii jalqabee lafee isaatti siquu jalqabe. Ribuu isaatti siquu jalqabe. Tuuta sanaan baay'ee ta'ee dhaabbate. Lafee dachaa Mo'aabiin keessatti dhume. Seenaa saba Israa'eliin waaqayyo gaafa yaadachiisuu barbaade akkasitti dubbata. Lafa sabni kun homaaf diigamnu jedhanii yaa waaqayyo si kadhadha. Har'aa jalqabee mana kana keessaa biqilaan addaa biqilee adeemaa. Tajaajiltoonni mana kana keessaa har'aa jalqabee wal malee gadi hin deemin. Mataa malee eegeen ta'in. Dura malee boodan ta'in. Har'aa jalqabee abidduutti abidda fuula qulqulluu mana kanatti qabatu. Ilaa yaa waaqayyo si kadhadha faarfattoota irratti abiddi kee qabatu. Tajaajiltoota mana kana irratti abiddi kee qabatu. Jaarsolii mana kana irratti abiddi kee qabatu. Geggeessitoota mana kana irratti abiddi kee qabatu. Paasterii irratti abiddi kee qabatu. Abiddi kee jaarsaa kana irraa haa ba'u.
qaban hafuurri qulqulluun isaan kan uummatu. Hafuurri qulqulluun isaan kan uummatu. Mul'annaan jaaniif deebi'ee irratti ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni kee galateeffamu. 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 Sagalee kee kanaan nuti biraa hafee. Ini kan di pertama dulu jadi